Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqeetu akkam jirtan fayyaa keessanii jira galanni waaqayyoof haa ta'u hundumti keessanuu maatii koo kan taatan laayik sheerii sabskiraayib gochuun dagatinaa isin jedha warri haaraa dabalamtan immoo mana kootti dabalamuudhaan laayik sheerii sabskiraayibii naa tuqaan isin jedha yeroo hunda barumsa argachuudhaaf dawul milkii sanaa tuqaadhaan ni jajjabeessan isin jedha har'a waan isiniif fidee dhufe lukkuu karaa gabaabaadhaan giriilli kan isaan jedhasan yookiin immoo kan kasarratti abbafamu akkamitti akka hojjennu waliin ilaalla jechuudha. Lukkuu koo akka dhiqadhee bareechee qopheeffadheen jira. Ani lukkuu lama fayyadame jechuudha. Handaaqoo lama kana fayyadame handaaqochi lama sanii dhiqee bareechee akkatti qopheesseera. Isaan kana immoo fiisaala keessa godhee nan xiqqoo ishii nadhaa jechuudha. Akka na qallalu yookiin immoo foon isaa akka baxxatuuf jechuudha. Isa san ergan rukutee qimamiiwwan mana keessaa qabu sana itti daddabaladhaa. Qimamii mana keessaa ni qopheeffadhee kurkumii nan qaba yookiin irdii biyya keenyaa jechuudha. Qondoo barbaree gurraacha barbaree dilizii biyya keenya yookiin afaan arabiffaatiin paaprikaa kan jedhamu san jechuudha. Jara sana kanan qopheesse loomii tokko qopheesse loomii keessan cuufadha jechuudha. Amma isa jalqabarrattan loomii kun itti dabaladha jechuudha. Sabana feetan itti dabaluu hin dandeessanii loomii tokko lama agasin ga'ee jettanii itti dabaluu dandeessan kula waan ta'eef loomii tokko fayyadamanii duras immoo loomiidhaan dhiquufan dandeessan jechuudha. Isa erga itti fayyadameen booda roobiin itti godha waan ta'eef yookiin uggaatii yookiin immoo akka biyya keenyatti orgoo san jechuudha. Isa hojjedha waan ta'eef dhumarra jalqabarratti argitanii turtanii. Soogidda kootti godhadhee jira. Amma soogidda koo ergan itti godhadhee hanga nagahu jechuudha. Soogidda gootti na jalaan baay'atee gurgurtiin keessin ofirratti ilaala. Itti godhatti immoo shunkurtii adii kun immoo qullubbii kan jedhamu san biyya keenyatti sadaakamee kan qophaa'edha. Maankaa tokkos lamas itti godhuu dandeessanii ani garuu maankaa tokkoo fi gimmaasha maankaa shorbaa jechuudha itti godhee qimamii keessa kan jiru paaprikaanan qaba. Paaprikaan beenuun keenya kaarii paawudarii jechuudha. Paaprikaan itti dhiifama. Kaarii paawudarii fi paaprikaa yookiin barbaree dilizii, barbaree gurraacha, barbaree diimaa fi qondoo barbaree kan jedhamu san jiraa fi kurkumii biyya keenya yookiin irdiidha jechuudha. Ana waliin dha'ee isa kana erga waliin dha'een boodamuyyuu shunkurtiin akka wanni sana fudhatu foolii isaa waan fudhatu isaanitti waliin gaadha jechuudha. Waliin gaadhee qimamii yommuu kan dabaladha. Soogiddis shunkurtii adiin qullubbii adiinis akka wal fudhatuu fi nacci shunkurtiin dabalatu malan badan ishittaa argaallee asitti badan bitan keessa isaa akka naaseenutti jechuudha. Na sukkumee qopheeffadha. Ergan isa sukkumee qopheeffadheen booda qimamiiwwan kiyya hunduma isaatu jechuudha hanga nagaa jedhee godham albeedhaaf kan dhugureef qimamii fookii soogidda akkana qaama keessa naaseenuuf jechuudha. Qaama lukkichaa yookiin handaaqichaa keessa akka naaseenuuf himaa fi foon waan ta'eef garaasaa keessa soogidda akkana kan yookiin immoo nyaata baay'ee mi'aa akka ta'uuf jechuudha. Soogiddi qaama keessa akka seenuuf saniifan fedhan waraana jechuudha. Ergan akkatti qopheeffadheen booda jechuudha hunduma isaatu gaggalafatee ergatti qopheessee immoo qimamii keetti dabala jechuudha. Bishaan jalatti argatan kun loomiiwaatti cuufameef jechuudha. Hoodas jechuudha keessa gannaquu dandeessan garuu booda irratti dhumarratti roobiitti dabala waan ta'eef bishaan ta'uu isaa hin oolu. Kanaafuu itti malee gochuu dandeessanii akkasitti walitti hojjechuu dandeessanii qimamii kiyya maankaa lamaa fi xiqqeessa jechuudha. Roobii qaba waan ta'eef maankaa sadees fayyadamuu dandeessanii akka itti jalaan baay'anne asirratti qimamii feetan fayyadamuu dandeessanii qaamii yookiin immoo qaamii baay'ee mi'aan waa kennu yookiin akka bariyaanii hindiin waa ta'uu jettan qimamiiwwan hindii mana keessaa fayyadamtu qabdan xinneessitanii haala sanatti toleen isa fayyadamuu dandeessanii keessattuu qimamiin bariyaanii kan hindii jechuudha. Qimamii mahallaa kan jedhamu yookiin mahallaa kan jedhamu jira. Qimamiiwwan adda addaa jira jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan dhiifama ijoollee jechuun koo maatii koo kan biyya ormaa jirtan hundi keessan jechuudha. Qimamiiwwan adda addaatu jira waan ta'eef qimamii argattanii hin qabnu jettaniitis immoo dhiisuu hin dandeessanii qimama mana keessa jiru dhiisoo osoo hin taane qimama mana keessa jiruun fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Ergan akkatti sukkumii kana maafan daddabarsee godha akka qaama keessa seenee qimamiidhaan wal fudhatuuf jechuudha. Lukkuun koo akka qimamiin badambiitti wal fudhatuuf gara tokkotti qimamiin baay'atee gara tokkotti akkana jalaan hafne jechuudha. Wal qixxeessee sirreessa jechuudha. Asitti mul'ata yaada. Kan argan akkatti qopheeffadhee isa bareecheen booda roobii koo fideetti naquun heda jechuudha. Amma hunduma isaatu wal nyaachisee jira. Waliin yeroo nyaachisa roobiitti goone gara tokkotti qimamii jalaa baay'atee gara tokkotti qimamii jiraachuu dhabuu danda'a. Kanaaf soogiddaan isin jedheen ilaalan isin jedhaa soogidda mooyyuu akkatti nu jalaan baay'ee nuti xiqqaatti dabaluu dandeessanii wanti xiqqaatti akkasumatti deemuu dandeessan jechuudha. Ergan akkatti qopheeffadhee amma roobii koonti dabaladha jechuudha. Yookiin roobii yuggaatii isin jedhama. Ingiliffaan yuggaatii jedhama. Roobii zibaadii jedhama gara tokkotti. Mana biratti roobii jedhama. Akka biyya keenyatti urgoo jechuudha. Aannan urgoo
biyya keenyatti kan raafamuudhaaf qophaa'e jechuudha. Isa sanii asitti zibaadii gara suuritti yeroo baay'ee zibaadhaan beekaman biratti immoo roobiidha jedhama. Dubaatti gisee baay'ee argina yeroo jedhanii Ingiliffaan immoo yoggaatidha. Kanaafuu isa kana naaf fayyadama hanga nagee maankaa 4 maankaa 5 oduun ittiin baay'isin qimamii kiyya akkana jalaa shaffannetti jechuudha. Akkanaa mi'aa jedhettiin hojjetadha jechuudha. Kana ergasni akkasitti fayyadameen booda kana ergan akkatti fayyadamee isa kana sukkumee waliin gahaa baay'ee isaan keessa seessa jechuudha. Isa kana ergan waliin gahee booda hunduma isaatu kattiin bareechee sukkumee waliin gahaa jechuudha. Kana erga waliin gahee hunduma isaa akka wal naga'utti akka roobinis gara tokkotti nafni qimamiin akka wal fudhatuttiin badambiitti harka kootiin waliin gahaa jechuudha. Akka feetantti fayyadamuu dandeessan nyaanni hundi keenya karaa adda addaatiin hojjenna waan ta'eef namni tokko dandeettii addaa qaba, namni tokko immoo dandeettii addaa qaba. Dandeettii sun immoo tokko irraa hubata, tokko irraa barachaa deema waan ta'eef malee karaa adda ta'een miti isin jedha. Roobii osoo itti immoo itti godhuu dhiisuu dandeessan rakkoo tokko hin qabu. Isiniif mi'eessa yookiin bareechaa kalarii isin kennaa fi roobii malees immoo fayyadamuu hin danda'ama jechuudha. Karaa nutti tolee karaa dasmu jedhanii karaa nu gammachiisuun fayyadamna. Tokkoffaa irratti mi'eessaan keenya qimamii yookiin immoo nama kallashaa keenya waan ta'eef qimamii keenya sirreeffanne lukkuu mi'aawwan dhiisu jechuudha. Akka biyya keenyatti lukkuma waxuma sana osoo hin taane karaa adda addaatiin hojjechuu dandeenya. Soogidda xiqqeessatti dabalee soogidda waan jalaan qateef jechuudha. Kana ergan akkana godhee ganam oduu galgala qopheeffattanii misaadha lafuutan baay'ee tokko namatti tola. Sa'aatiiwwan qaban immoo sa'a tokkoo fi walakkaadhaafis sallaajaa keessa godhuu hin dandeessan jechuudha. Qimamiin hanqata waan yaadifanitti dabalee maaf roobii xiqqoo ishee irra taree waan ta'eef qimamiin immoo madaamiin koo hedduu jaalatti qimamiitti baay'ate saniifanitti dabalee jechuudha. Isin akka madaamii yookiin immoo akka fedha keessaniitti mana madaamiin jira isaaniif hojjedha waan ta'eef qimamiin hin jaalatamu yeroo baay'ee mana keenyatti saniifi. Kanaaf ergan akkatti hojjedheen booda kan ergan akkatti hojjedhee amma kana shaffanii akka ganama godhe jechuudha. Misaadhaafis sallaajaa keessa yookiin immoo firiijii keessa godhe jechuudha. Itti qadaadii bareechee firiijii keessa sa'a lamaaf amma kana sirraa hagamisaa jechuudha. Sa'a lamaan qaba hanga sa'aatii lamaa firiijii keessa ol kaawwadha jechuudha. Firiijii keessa ergan ol kaawwadhee hojii biraa hojjetadhee ergasii immoo itti deebi'ee wanna biraa hangan hojjetan itti deemna jechuudha. Kanaaf ergan isaa ol kaawwadhee booda immoo waan hundumaa qopheessee asitti walitti deebineera. Kanaaf firiijii keessan godhe malee istiriitiin hojjennee addaan kukkutee waan fideef malee jechuudha viidiyoodha. Kuni kanan irratti kasalarra yookiin immoo giriilli kan jedhamu bootaatti qopheessarra kanan galchuudha jechuudha. Kuni sa'aatii lamaan booda kan argaa jirtan jechuudha. Sibiila kan hundumti keessan hin qabdan jedhee yaada hoon jiraanne ta'e immoo oofini keessatti fayyadamuu dandeessu. Akka eelee biyya keenya eelee sibiilatti irrattis fayyadamuu dandeessu. Rakkoo tokko hin qabu iddoo laqannastanii jechuudha. Kanan dhiqee bareechee qopheessee jira amma immoo irra naquufani jechuudha. Kana ergan irra naqee bareessee kuni irra naquudhaaf kanan qopheeffachaa jiru jechuudha. Dhiifamaa siniyyaan jala godhe immoo akka baaraatiin yookiin immoo saalonaan isaa akka lafa jalaan balleessiniif jechuudha. Kana itti godhe qimamii isaanii bishaan qabu waan ta'eef akka lafa jalaan balleessiniif isa sirra godhe isa san immoo roobiin akka fudhatee hin deemne irraa hin gadi xaraga jechuudha. Akka mul'atu fudhatee hin deemne keessa ture waan ta'eef qimamii fudhateera. Isa harka kootiin irraa gad xaragee bareechee keessa godha jechuudha. Qimamii isarraa hafe immoo ibidda irra godheen kophaatti bilcheessa jechuudha. Roobii sanii qimamitti baay'ata ta'e soogiddisti baay'ata ta'e immoo bishaan itti dabaltanii bilcheessuu dandeessanii. Kanaaf akkatti ergan xaragee sirreessa jechuudha. Amma sirratti hunduma isaa ta'uu sirraan dardaree qopheeffadha. Ergan dardaree qopheeffadheen booda hunduma isaa ta'uu dardaree qopheeffadhan isiniin jedha dhiifamaa akkota isaa ta'e viidiyoon jalaa dheerachuudha. Kanaaf hunduma isaatu dardaree gaara bareedaadhaan asirratti waan isin beeksisuu danda'u himu tokko ibiddi keenya yookiin immoo kaasaan irratti hojjennu isaa ta'uu binni isaa ta'uu oo'uu qaba jechuudha. Erga oo'isnee erga isa sirreeffanneen booda godhuu qabna malee qorraarra hooquun nu jalaa baduu danda'a jechuudha. Binnis erga qopheeffannee hunduma isaatu wal sirreessinee isa keessa godhuu dandeenya isiniin jedha. Makaa kana hundumaa ergan qopheessee kasala kiyya qabsiiseera. Kasalli akka biyya keenyatti
Gisee biyya tokko biyya keenyatti kasala irratti hojjennu kasarri tuffannaa garuu biyya kanatti immoo baay'ee jaalatamaa jechuudha. Kasala irratti hojjechuun hin filatanii. Kanaaf amma harkatti sirreeffadhee erga bareechee hunduma isaatu asirra naqeen booda kasala kiyya biraan deema jechuudha. Amma kana sanii akka inni jalaasan taphaxxabii lafa jalaan balleessiniif kun argaa jirtanii ruubiin qabamee akkuma jala godhee ruubiirraa fi kan ammoo kubaattan bilcheessa jechuudha. Isa kana argan akkana godhee isa kubaattiin bilcheessu kan ammoo kasala koo biraan deema jechuudha. Kasalli baay'ee narraa fagoo jira waan ta'eef na hordofaan isin jedha kana kan baddaa irratti gadi cuftanii walitti kan qabsiifamu jira waan ta'eef isaan walitti gadi cufee itti qabsiifadheen fuudhee deemu. Kasalli kun akkatti naa qabatee qopheesseera. Kasalli itti baay'achuun qabu kasalli baay'atee oguma san dafee jala bilchaata jechuudha. Keessi isaan bilchaatanii keessa akka nu bareedee nu ba'uuf yookiin immoo akka baay'ee nu bareeduuf akka haala bareedaadhaan haala nama hawwatu nu ta'u isa kana bareechinee goona jechuudha. Erga isa kana bareechinee erga inni kun wanni kun nu ta'een booda sirriifaa jechuudha. Malee wanni finne dhufne irra goone akkuma jiru nu jalaa gubachuu danda'a jechuudha. Nu jalaa gubbata oduu tokko keessan waliin oduu keessi isaa nu bilchaatiin nu jalaa gubata waan ta'eef kasalli keenya eega bareedee nu qabatee kasala keenya addaan bibittisinee hunduma isaa ta'u gurguddaa waan ta'eef kan caccabsee sirreessee irra godha jechuudha. Malee akkanatti irraan godhuuf hosuun harkaa gubata jechuudha. Lukkuun kiyya naan bilchaatiin osoo hunduu bilchaatiin sibiilli isin argaa jirtan kanaan jala lukkuun akka ibiddi isteetitti waliin dhufneef jechuudha. Akkana jalaa dafee bilchaate dafee na jalaan gubneef isa caccabsiisa sirreeffadha jechuudha. Bilcheessa jechuudha. Ibidda irratti tikti godhee bilcheesseen isa san immoo yoo haajama ruuziidhaan nyaatanii jala jechuudha. Isa cinaatti ruuzii irratti naqatanii akka isaanitti fayyadamu jechuudha. Sobiddatti baatanii ta'ee oomishatti kan yookiin immoo qammasanii ilaaltee sobiddiin qabu ta'e immoo bishaanitti dabalachuu dandeessanii. Ani bishaanitti dabaladhee bishaan xiqqoo shiqalisee bilcheessa jechuudha. Xiqqoo ishee sobiddee xiqqoo ishee muudee waan ta'eef saniif bishaanitti dabalee bishaan qallisee jechuudha. Kanaaf kun lukkuun koo as geeraatti galabbateeraan isiniin jedha. Arga lukkuun koo as naage kun haala bareedaadhaan bilchaachaa jira. Jalaan isin bilchaachaa jira. Tintin agarsiisnee eegdanii galabbatu jechuudha. Haala kanaan eegdanitti gaggalabbattan jechuudha. Isin waan ta'eef isinitti agarsiisuuf kan galabbate jechuudha. Itti gaddeebisee haqni naa bilchaatutti nan teessa jechuudha. Afur waan ta'eef harka tokkoon galabbatuu hin dandeessan. Harka tokkoon viidiyoo waraabara waan ta'eef saniif isiniin jedha. Kanaafuu shunkurtii ammatti jechuudha. Shunkurtii waa baay'ee fayyadamuu dandeessan jechuudha. Shunkurtiin akka shittaan isaa bareeduuf shunkurtii fayyadamu jechuudha. Shunkurtii kan fayyadamee wajjumaan xabbasa jechuudha. Shunkurtii isaa wajjumaan haga giriilii naa ta'utti nan eega. Shunkurtichi shittaa isaa kennaaf baay'ee mi'eessa yookiin immoo baay'ee hedduu jaallatu garuu jarri jechuudha. Madaan koo hedduu jaallatti. Isaniifan fayyadama jechuudha. Akkasumas immoo nuti nyaanni baay'ee tokko jaratti waliin nyaanni jechuudha. Kanaaf kun kana fakkaata jechuudha. Dhumarraan gahaan jira. Hanga dhumaatti kana caala saga diimatu eeguu dandeessanii akka jaalala keessanii akka keessatti garuu sa'aa tokkoo fi hanga daqiiqaa 20 fudhata jechuudha. Kasala baay'ee yoo ta'e sa'aa tokkoo gadi garuu hin bilchaatu. Sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 20 fudhata jechuudha. Sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 20 keessaa baasee kasala baay'ee jiran qannasee waan ta'eef akkasuma immoo itti baay'isan osoo bilchaataa ibiddas immoo mulu jala xiqqaatii sa'aatii dheeraa fudhate immoo sa'aa tokko soo caalee sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 20 akkas sa'aa tokko garuu baay'ee gaariidha. Oomishni irra tures immoo nu jalaa goggoo jechuudha. Lukkuun keenya ibiddi baay'ee jala xiqqaatee osoo hin gubatin akkasuma jalaa goggoo isarraa of eeggannoo goonee kun gara kanaan akkatti bareedee jira. Kanaafuu hanga sa'aatii kanaatti yeroo baay'ee kanaan baay'ee hojii salphisa jechuudha. Asirra goone hojii fiin hojjechuu dandeenya. Waan tokko hojjetin hanga kana ruuzii keenya bilcheessinee hojii adda addaa salaaxaa waan qabu hundaayyuu murree sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun amma seengaan irraa baasee jira. Xaasar baay'ee yookiin immoo kan xaasan qorsiina keessatti hin baase jechuudha. Ni isaan irra godhee akkasitti agarsiisne waan goottan keessa waan ta'eef saniifi kanaafuu as ga'ee jira. Viidiyoo kiyoo jaalatta sheerii sabiskiraaybii laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaafuu jaalattan jedheen abdadha. Akka jaalattan immoo abdiin qaba. Sheerii walii godhaan isiniin jedha. Koomentis naa barreessaa. Asitti immoo boqqolloon gibbii keessa waan jira ta'eef boqqolloo fidnee jirra kan irra jijjiirtu gugguurii xabbase waan jedhaniif guuree. Kanaaf viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti sinan jaaladha sinan kabaja sheerii laayikii gochuu hin dagatinaadha. Biyya keenya jaalala tokkummaa nuuf haa kennu.
waaqayyo nagaa nu haa buusu warroota boqotan lubbuu isaanii nu haa maaru warroota jiran nu haa tiksu tokkummaa fi jaalalli nageenyumaan hundaadha harka irra caalaa biyya keenya nagaa nu haa godhu waaqayyo iddoo nageenya jiru waan hundatu jira waan ta'eef isiniin jedhaa viidiyoo warra baay'inatti dheerisuutiif dhiifaman isin gaafadha. Kanaaf turtiin keessan ana wajjin haa ta'u yerootti aanu viidiyoo biraatiin hangootti deemtu nagaan naa tura nagaan waaqayyo beekee nagaa nus nagaan wal nu agarsiisuun isiniin jedhaa boqqolloo kanas asumaan naa nyaadhaa fi ramtanii baay'ee.